Karabin berbagi ni nama Railan Karantana silam biaya itu jerade dekat akhirnya ni berana jerade ni dekat akhirnya ni sambil jerade ni memang kamu terima kamu tu ilmu ni apa bagi yo ni the 47th president of the United States. So I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president. 47th president. Oduu teenya jalqabaatiin irra deebi'iin marsaa lammaffaatiif pirezidaantii 47ffaa Ameerikaa kan ta'an Doonaald Tiraamp waraana addunyaa gurguddaa lama bakka takkatti dhaabsisu tilmaamuun rakkisaadha jedhame. Oduudhuma walqabateen filamuun Tiraamp pirezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Siisiitiif cidha guddaadha jedhame. Dhimma laga Abbayyaa irratti ilaalcha addaa kan qabu Tiraamp filamuu ilaalchisee Abdul Fattah al-Siisii ergaa dabarse qabaa ni dhageessu. Oduu itti aanuun dargaggeessi miidiyaa hawaasaa gubbaatti barattoota gargaaruudhaan beekamu Yaasiin Oroo magaalaa Dirree Dhawaatti badii tokko malee erga hidhamee torbaan ga'uun himame. Hidhamuu isaa kana ilaalchisuun haati warraa isaanii imimmaan buustee waan dubbatte qabdii bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin guyyaatti al tokko yeroo nyaannu guddateeraa jedhan jiraattonni magaalaa Finfinnee. Magaalaa Finfinneetti daballiin taarifa geejjibaa qaala'insa jireenyaa samii tuqsiisee jira jedhame. Gama biraatiin mootummaan immoo biyya alaatiif maallaqa liqeessuu himuurratti argama. Xiinxala arra dhimma kana waliin wal qabatee bahe ni dhageessu. Akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaan madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin dargaggeessi miidiyaa hawaasaa gubbaatti barattoota gargaaruudhaan beekamu Yaasiin Oroo magaalaa Dirree Dhawaatti badii tokko malee erga hidhamee torbaan ga'uun himame. Hidhamuu isaa kana ilaalchisuun haati warraa isaa imimmaan buustee ergaa dabarsiteen bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa akka hidhaadhaa baasu gaafatteetti. Yaasiin Oroo hedduun namoota miidiyaa hawaasaa keessumaa gama YouTubeetii fi Feesbuukii gubbaatti ni beeku. Waggootaaf Yaasiin biyya Arabaa Yaman keessa kan ture yoo ta'u achumatti YouTubii jalqabee dargaggoota Oromoo arra miidiyaa hawaasaatiin dhiibbaa uumuu danda'an keessaayis nama tokko ta'eera. Yaasiin bultii godhatee abbaa ilmaanii yoo ta'u erga Yamanii irraa gara biyyaatti galee jireenya isaa magaalaa Dirree Dhawaa godhateera. Yaasiin irra caalaatti gama YouTubii kanaan hojiilee akka diraamaa gaggabaaboo Pranki fi tolo oltummaatiin ni beekamu. Keessumaa erga Yamanii irraa galee waggaatti al tokko yookaan al lama barattoota harka qalleeyyii akka gargaaraman dabtaraa fi qalama akka argatan gargaarsa godhaafii ture. Haa ta'u malee tibbana yakka tokko malee magaalaa Dirree Dhawaatti erga hidhamee torbaan tokko ga'uu haati warraa isaa arra beeksifteetti. Dargaggeessi miidiyaa hawaasaa gubbaatti dhageettii qabu kun kamisa darbe akka hidhame kan himte haati manaa isaa Mustariyaa Jaafar ni baha jennee eegnus badii malee hidhamee namni baasuus ni dhabamee jetti Mustariyaan. Haati warraa Yaasiin akka jettutti sababiin hidhamuu Yaasiin hiriyyaan isaa tokko badii balleessee baduu isaa hordofeetii jetti. Hiriyyaan Yaasiin badii balleesse kun magaalaa Dirree Dhawaa akka hin jirree fi achitti badii balleessee baduu kan himtu Mustariyaan hiriyyaan isaa kun akka qabamuuf ammoo qaamota nageenyaatiin barbaadamaa jira jetti. Garuu hiriyyaan Yaasiin badii balleesse kun dhabamuu hordofee Yaasiin bakka isaa qabamee jetti. Kanarra kan darbe Yaasiin badii balleessee yakki inni raawwate hin jiru jetti. Haati warraa Yaasiin yookaan Mustariyaan hiriyyaan Yaasiin kun eenyu akka ta'ee fi badiin isaa maal akka ta'e garuu hagas mara waan ifa goote hin qabdu. Akka isiin jettutti Yaasiiniin hiriyyaa kee bade sun fidi maqaa jedhuun qofa qabanii hidhanii jetti.
Mustariyaan ofiif biyya keessa akka hin jirree fi Yaasiin biyya keessatti ilmaan isaa lama bakka haadhaa bu'ee fi guddisaa jiraachuu simteetti. Akka haati warraa Yaasiin Oroo jettutti magaalaa Dirree Dhawaa keessatti ilmaan isaanii Yaasiin irraa kan hafe nama biraa hin beekanii jetti. Kanaaf ammoo abbaan ilmaan guddifachaa jiru kun hidhamuun ijoolleen xixiqqoon tun akka miidhaman taatii jetti. Mustariyaan akka haadha takkaatti torbaan guutuu sababa ilmaan sanaatiin rafee hin beekuus jetti. Qarabeen beeku eegenni namarraa ilaan qaarraan tanaan silaan biyya keessa jiraadde takkaadhaaf abbaan biyya bira naa jiraatanii takkaadhaaf abbaan isaa bira jiraatanii humaan qabu torbaan takka guutuu ilmaan kiyya kophaa adiyyoomanii jiraachuuf jiranii jechuudha. Mucoo saayibaa kiyyaatii mucaa saayibaa isaa tokko biyya isaa kafaruuf bisaan lameenitu itti deddeebi'ee torbaa kana guutuu mana hidhaattillee isaafillee qonqoo geessee wanti iddoo gargaaru jira. Viidiyoo kana seernaa gootanii akkanii fi warri gargaaruu dandeessan kantiibaa jiredha. Kadir Joor biraan naa geessaniin barbaada. Takka waan maraa xalbaddeen beeku har'a garuu dirqama irratti maaliif jennaan Yaasin irra silaa ilmaan san biraan jiraadhee humaa rakkoo hin qabu walaakin badii takka kan qabne sababa takka kan hin qabne ilmaan san keessa kan hin jirre haadha abbaan kan hin jirre ilmaan san miciyyoo isaan bira. Mustariyaan itti dabaluudhaanis imimmaan buustee qaamni dhimmi ilaalu akka Yaasiin hidhaa baasan gaafatteetti. Addatti bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa Kadir Jooriin hoogganamu Yaasiin akka badii hin qabne waan beekuuf akka hidhaa irraa baasan maqaa rabbiitiin hin gaafadhaa jetti. Haati warraa Yaasiin. Oduu itti aanuun. Irra deebi'iin marsaa lammaffaatiif pirezidaantii 47ffaa Ameerikaa kan ta'an Doonaald Tiraamp waraana addunyaa gurguddoo lamaan akka itti dhaabsisu tilmaamuun rakkisaadha jedhame. Oduudhuma wal qabateen filamuun Doonaald Tiraamp pirezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Siisiitiif cidha guddaadhaas jedhameera. Pirezidaantii Ameerikaa ta'uun kan filataman Doonaald Tiraamp waraana amma baha giddu galeessaatti gaggeeffamaa jiruu fi waraana addunyaa irratti deemaa jiru kamuu nan dhaabaa jechuun filataman. Keessumaa waraanni gurguddaan osoo inni aangoo hin qabatin dura jalqabe tokko weerara Raashiyaan Yuukireen irratti raawwachaa jirtudha. Inni biraa immoo waraana Israa'el baha giddu galeessaa irratti adeemsisaa jirtudha. Pirezidaantii Ameerikaa 47ffaa ta'uun kan filataman Doonaald Tiraamp rakkoo kutaa lamaan dhiyaateef kana akkamiin bahata waan jedhu tilmaamuun rakkisaa ta'eera. Keessumaa jeneraalota isaa duraanii muuxannoo gaarii qaban of biraatti otoo hin hiriirsin akkamiin rakkoo kana bahata kan jedhu gaaffii namoota hedduu ta'uu irratti argama. Ta'us ammoo tarkaanfiin fudhachuu danda'u tilmaamuudhaaf rakkisuun isaa waan bu'aa qabu ta'uu malaa jedhameera. Dhaadannoon Tiraamp tokko itti aangoo qabatan ammoo waraana amma gaggeeffamaa jiru dhaabuu kan jedhudha. Keessumaa duguuggaa sanyii amma Ameerikaa fi Israa'el waliin ta'uun Gaazaa irratti gaggeessaa jiran dhaabuudhaaf karoora akka qabu dubbachaa ture. Donald Trump will become the 47th president of the United States. So I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president. Donald Trump fi Al-Siisi cidha guddaa pirezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Siisi. Ijji pirezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Siisi erga dheengaddaatii White House irratti argamaa jedhame. Injifannoon Tiraamp ammoo al-Siisiidhaaf diggisii guddaa akka ta'etu amanama. Dhimmichinis ammoo kallattiidhaan dhimma laga Abbayyaatiin wal qabata. Dhugumatti Kaayiroo qofa utuu hin taane biyyoonni Arabaatii fi galoo galaanaa biroos injifannoo Tiraamp irratti abdii guddaa ni qabu. Sababni isaas pirezidaantii Ameerikaa aangoo gadhiisaa jiran Joo Baayiden caalaa Tiraamp fooyya'aa akka ta'etu amanama. Baha giddu galeessaa keessaa warri Tiraamp amanu tokko Masriidha. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisi akka michuu dhiyoo Tiraamp ta'etti kan ilaalamu yoo ta'u, filannoo pirezidaantii bara 2016 qaadhimamaa paartii Dimokiraatota yeroo sanaa Hilarii Kilintan irratti deeggartoota isaa keessaa kanneen beekamoo ta'an keessaa tokko yoo ta'u, al-Siisiin pirezidaantii Arabaa jalqabaa Tiraamp duula filannoo bara 2016 irratti wal arganii turanidha. Ji'oota booda pirezidaantiin Masrii pirezidaantii biyya alaa jalqabaa keessumaa biyyoota Arabaa Tiraampiin bilbilee filannoo injifannoo isaaniitiin baga gammaddan jechuun ergaa gammachuu isaanii dabarfatan keessaas
isaan tokkodha. Akkuma beekamu dhimma laga Abbayyaa irratti Doonaald Tiraamp ilaalcha adda ta'e qaba. Imaamanni Ameerikaa laga Abbayyaa irratti qabdu addunyaarraa adda ta'us inni addatti Doonaald Tiraamp dhuunfaan qaban garuu adduma. Amma dura wayita pirezidaantii 45ffaa turan Doonaald Tiraamp ifatti ba'anii akkas jedhan. Itoophiyaan hidha haaromsaa yoo guutummaatti hidhatte Masriin hidhicha diiguu ni dandeessi jechuun dhaadatanii turan. Kanaaf ammoo Alsiisiin Doonaald Tiraamp addatti jaallataa jedhama. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah Alsiisii ganama kana akkuma isaan filatamuu labsaniin ergaa baga gammaddaniifis dabarsan. Oduu itti aanuun guyyaatti al tokko yeroo nyaannu guddateeraa jedhan jiraattonni magaalaa Finfinnee. Magaalaa Finfinneetti daballiin taarifa geejjibaa qaala'insa jireenyaa hammeessee samii tuqsiisee jira jedhame. Addis istaandardii xiinxala bal'aa arra hojjateen magaalaa Finfinneetti namni sa'a 24tti yeroo tokko nyaachaa akka jiru gabaase. Xiinxalli addis istaandardii kun akkanaan jalqaba. Ciree fi laaqanaas osoo hin nyaatin oolee hojiidhaa yeroon ba'u hiriirri geejjibaa dheeraatu na eeggataa jedha jiraataan magaalaa Finfinnee tokko. Hanga tartiibni na qaqqabutti eeguun dirqama kooti. Nyaata malee waanan ooluuf lafti naan martii jedha jiraataan magaalaa Finfinnee. Yeroo mana gahu waanuma manaa qabnu maatii waliin qooddannee rafnaa deebi'ee immoo ni bari'aa ni galgalaa'as jireenyi keenya kanumaa jedha. Jiraataa magaalaa Finfinnee daballii taarifa geejjibaa tibbana taasifame hordofee ijoollee isaanii lama waliin jireenya isaanii itti fufuu dadhaban. Magaalaa Finfinneetti taarifni geejjibaa haaraa hojiirra ooluun jiraattota magaalaa Finfinneetii fi namoota magaalota ollaa irraa gara magaalattiitti deddeebi'aa hojjetan irratti qaala'insa jireenyaa daran hammeessuu addis istaandardii gabaasa isaa kanaan kaaseera. Daballiin gatii geejjibaa dhiheenya kana taasifame daballii kanaan dura taasifamaa turan irraa adda ta'uu kan eran jiraattonni magaalattii. Kunis ammoo sochii guyyaa guyyaa isaanii irratti dhiibbaa guddaa kan qabu ta'uu dubbatan. Biiroon geejjibaa magaalaa Finfinnee onkololeessa 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa kaasee taarifa geejjibaa haaraa ifoomsuun isaanii yaadatama. Akkaataa taarifa kanaatiin kaffaltiin gadi aanaan gara qarshii 10tti ol kan guddate yoo ta'u kaffaltiin guddaan birrii 65 ga'eera. Kana malees ammoo konkolaachiftoonni hedduun taarifa kaa'ame caalaa kaffalchiisaa jiraachuu jiraattonni himuun kuni ammoo jireenyuma isaanii irratti dhiibbaa hin malle uumuu dubbatu. Magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Kooyyee Faccee irraa deddeebi'uun magaalaa Finfinnee keessa kan hojjetan obbo Wandassan Shifarraa sababa daballii taarifaatiin jireenyi isaanii jeeqamuu dubbatu. Abbaa ijoollee lamaa ta'uu kan dubbatan obbo Wandassan durumaa haala rakkisaa keessaan ture jedhama. Miindaan ani argadhu nyaata, kaffaltii mana barumsaa ijoolleetii fi geejjibaaf qoqqoodee nageessee hin beektu kan jedhu namni kun anaa fi haadha manaa kootu waa illan irraa liqeeffachaa of tumsaa turre malee ji'aan naga'ee hin beeku jedhan. Itti aansuun ijoollee guddisaa jirruuf jecha anaa fi haati manaa koo nyaata ga'aa hin soorannu kan jedhe namni kun laaqanaa fi irbaata osoo hin nyaatin yeroo dabarsinuutu jira jedhama. Sababni isaatis ijoollee of hin beekin xixiqqoo waan qabnuufi jechuun dubbatama. Qaala'insi jireenyaa gama geejjibaatii fi meeshaalee birootiin dabalaa jiru jireenya maatii isaanii yaaddoo keessa galchuu obbo Wandassan ni dubbatama. Jiraattonni hedduu magaalaa Finfinnee jiraatan rakkoo wal fakkaataa addis istaandarditti himan.